ni ergaaf maallaqa sana kaza maallaqa sana ergee fi birrii sun isaan bira ga'uutti beekanii silkii nama sanaa cufatanii kan bilookii ofirraa godhanii achumaan dhokatantu jira jechuudha. Kanaaf wanti kun ammallee ijoollee baay'een keessatti Dubaay keessatti wanta akkanaa jiran dubbataa jiru jechuudha. Wanti kun as bichaa miti lakka bakka hunda jira waan jedhu tokko naagale isiniin jechuu barbaadetananii ijoollee dhiiraa bichaan nu shawwadanii jenne ijoollee dhiiraa bichaan waqqasoo osoo hin taane dubartoonni illee gizee tokko. Ashama harka fudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala kootii kan taatan marti keessanuu nagaa rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam turtan akkam kana geessan ana obboleettiin keessan nagaa guuturraa faa qabaa nageenya na bukkee ture isin birallee haa jiraatu isiniin jecha namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan sabskiraayib laayik gochuudhaan maatii keenyatti dabalama kan maatii koo turtan immoo hanga yoonaa yaadawwan garaagaraatiin na deeggaraa turtan galatoomaa galata guddaa na biraa qabdu isiniin jechuu jaaladha deebi'ee dhufee jira. Maalin deebitee dhufte jechuun keessan oolu akkuma jalqaba mata duree irratti argitan kana jechuudha waan tokko wanta irraa hubadhee jira innis akkuma mata duree isaa dubbistan kana jechuudha waa'ee maallaqaa wal qabate kana yeroo darbe tokko keessa nan dubbadha jedhee waan kana irraa achumaan irraan fadhee dhiise jechuudha amma immoo wanti akkan dubbadhu na taasise tibba kana miidiyaa waan garaagaraatti irratti abaluu birrii nu nyaatee dubbataa jiru haasa'aa jiru jechuudha maalin hubadhee yookaas maalan waan hubadhe sanarraa isiniif qooduu barbaadeetan jechuudha. Ijoollee baay'een keenya jechuudha bakka itti shawwadamnu jira yookaas immoo bakka itti nuti dogongora ofuma keenya dogongora uumnu jira innis maalidha yeroo baay'ee nama jalqaba irraa dura barri yookaas jalqaba maallaqa keenya nu ergaa ture sana dhiisne sababa birriin tokko yookaan birriin lama dabalame jennee nama birrii dabalu sana ari'uudhaaf yookaan isa duukaa fiigna jechuudha karaa sana ergachuudhaaf ni ariifanna jechuudha garuu namni sun akkamitti birrii dabaluu danda'e yookaas gabaatu immoo dabalee waan jedhu tokko osoo hin arragaaggatin illee yookaan sirriitti hubatin illee sababuma namni sun birrii amma kana irratti dabalee jiruuf dambanyaan isaan jalqaba irraan ergatan suni tarii inni nama dhugaa amanamaa sababa ta'eef noormaaliidhuma jiru itti himuu danda'a. Maaliif kun wanta na mudate yookaan waan ofii koo argeen isitti himuuf deema. Kanaaf namni birrii irratti dabalu sun immoo jechuudha ijoollee baay'ee shawwadanii yookaas immoo haala hin taaneen irraa fuudhanii birrii kanachumaan dhoowwatan sababa jiruuf jechuudha. Maaliif mucaanan ofii kooti irraan ergu kana mucaan kun already nama yoona waggaa afurii nama biraatti ergee hin beeku nama biraatti irraan illee birrii dabarfadhee hin beeku isiniin jechuu barbaadetananii isumattan hima mana taa'ee tanan bilbilaa fi maaliif kansaa ergee ka'eet torbeettis torbee lamattis yeroo ji'atti illee dhufeen irraa fuudhu jira maallaqa jechuudha. Birrii qallaalee yookaan birrii xiqqoo ergee son taane jechuudha naannoo birrii 100 sanaa olis 200 sanas ergee ka'ee torbee lama way ji'atti faadha kan inni dhufee irraa fuudhu jechuudha. Kanaaf maaliif nama amanamaa yookaan nama jalqaba bartan tokko eenyummaa nama sanaa gadi fageenyaan hubattan erga bartanii booda jechuudha. Sababa birrii namni sobanii birriin dabalee birriin amma kana jedhanii ta'uuni haasa'aniif dambanyaa keessan jalqabaa sana dhiistanii namoota biraatirraa hin ergina yoo soo ergitanii yommuu haa ta'u namni sun akkamitti birrii dabaluu danda'e gabaatu dabale moo hin daballe waan jedhu sirriitti osoo hin hubatin dabarsinee nama sanatti maallaqa laanna jechuudha. Warroonni akkanatti birrii dabalan kun yerootti irratti birriin dabale jedhanii haasa'anii jechuudha. Mana dhufanii sinirraa fuudhanii kan keessan jalqaba sinirraa fuudhanii achi kaanii ergu jechuudha. Bilbileellee gaafadhee jira. Sababa micayyoo kanaatirraan kan ka'e birrii meeqan ergitaa jedhee gaafadhee jennaanii amma kana naan jedhe ayi naa ergi kayitii kaa dhuftee fudhatta jennaan ayi anda jalqaba dhufee sirraa fuudheen achii booda ergee malee ni kan koo ergee dhufee sirraan fuudhu naan jedhe. Kanaaf micayyoon sun akkamitti shawwadamte mucaa kana akkan jalqaba irraan erginu kana dhiiste mucaa amma birrii dabala irra oofsiniin jedhu kanatti dhaqxee himti. Kazaa dhufee fuudha jedhaanii wal baruudhaaf dirqama dhufee sirraa fuudhuun qaba. Achii booda yoo wal barrellee booda adeemsa keessa kan koosii ergeen dhufee sirraa fuudha jedhaan. Tole jettee itti kennitiif mucaan fudhatee jechumaan calan maal gootee eenyu gaafatti eenyummaa isaan beektu jalqaba kaatee jira reefu kan barte waan ta'eef isumayyuu maallaqa isaa hin ergine kan ishee dhufee irraa fuudhee waan ta'eef zim jedheeni mucayyoon sun maaliif osoo dhorkuu kan waan sanatti dhaqxe waan ta'eef marsii takkalee natti hin dubbanne as deebitee illee akka naa godhin jedhe keessuma isheetti gubattee jechuudha. Gubatteetuma dhiiste jechuudha birrii qallaala osoo hin taane jechuudha. Maaliif amma garuu yeroo kallattii biraatiin miidiyaa irratti baatee dubbattu sababaan arge jechuudha. Kanaafuyyuu ijoollee baay'een keessan shawwadamtanii inni lammataa immoo maalidha seetanii namoonni tokko immoo jechuudha. Keessattuu dubartootumti jechuudha. Numa taanee dubartootumti ijoollee dhiiraa gisee baay'ee
kan goyyomsan jira jechuudha. Maaliif mucaanti birrii na ergu kun gaafa natti immoo akkas waan akkasii jira. Gaafa naan jedhu hin sobdan jedhee malee dhugaa irraallee sirriitti laphee kootti amanii irraan fuune jechuudha. Maaliif amma garuu adeemsa keessa miidiyaawwan garaagaraatti irra dhagaan jira waan ta'eef waan kana lakkaa wanta akkasii kun sirriidha waan jiru naaf galaa dhufe jechuudha. Maal jedhuuni akkuma anaa kana birrii nu ergi hamma kana maatii kootu dhukkubsatee wayi abbaa kootu hospitaala jira wayi haadha koo na jalaa dhukkubsate jedhanii haala sardamaa ta'e tokkoon dhugaan isin jedha fakkeessuullee namni akkasitti namni fakkeessuu danda'ullee ani hin beeku dhugaa namaan fakkeeffama jechuudha. Fakkeessanii kaanii itti boohanii sagalee kaa'uu fi tole jedhee baqarrifata namni sirriidha nam tokko jira gara laafeessi jechuudha. Sa'aatii isaan rifatee ni ergaaf maallaqa sana. Kaza maallaqa sana ergee fi birrii sun isaan bira ga'uutti beekanii silkii nama sana cufatanii kan bilookii ofirraa godhanii achumaan dhokatantu jira jechuudha. Kanaaf wanti kun ammallee ijoollee baay'een keessatti Dubaay keessatti wanta akkanaa jiran dubbataa jiru jechuudha. Wanti kun as bichaa miti lakka bakka hunda jira waan jedhu tokko naagala isiniin jechuu barbaadetananii ijoollee dhiiraa bichaan nu shawwadanii jenne ijoollee dhiiraa bichaa waqqasoo osoo hin taane dubartoonni illee gizee tokko gizee warra dhiiraa kana akkasitti sobaan maallaqa ergisiifatanii achumaan silkii irra cufatantu jira jechuudha. Walumaa galatti jechuun maal isin hubachiisuu barbaadetananii nama sirriitti gadi fageenyaan hubadha nama jalqaba hubattanii yookaan gaarummaa isaa bartassan ammoo isinillee dhiibbadhaan isinitti hin deemina innis waaqa sodaadhaaf dhiibbaan isinitti hin deemuun amanamaa ta'uusaa waggaa tokko waggaa lama keessatti yoo agartan nama sana hundeessaa eessa akka ta'e erga bartaniyyuu jechuudha. Namni sun osoo maaliif hojiidhuma seexanaayyuu ta'e osoo sin kaadeyyuu eessattiyyuu sin jalaa hin baqatu nama sana haala seeranis ta'e karaa kamiiniyyuu gaafachuu ni dandeessan jechuudha. Haa ta'u malee immoo namni amanamaan ni jira waan ta'eef nama amanamaa jalqaba waaqayyo sin gargaarii nama sana wal sin qunnamsiisamii inji jijjiirina maallaqni yoo dabalamellee dabalee jira nuu dabale jedhaaniti bakka haala dhugaa ta'e tokkoon gaafadha. Namoonni baay'een fakkeessanii dabalee sababa isiniin jedhaniif shawwadamtanii birriin kun asitti baay'ee naataa jettanii gara sanatti fiigdanii akka hin nyaatamne akkuma gwaaddanyaa kan kootii kana jechuudha. Akkasitti hin nyaataminaadhaan isiniin jedha waan tokko hin ariifatinaa maaliif bakka qas jedhaatii haala taragaaggaa'ee ta'e tokkoon dafqa keessanii waan ta'eef eessayyuu hin naqu sirritti hubannoo taasisaa waan kamiyyuu jechuudha. Namni keessattuu miidiyaa irratti jechuudha. Hundis dhugaa dubbata jechuu hin dandeenyu hundis immoo soba dubbata jechuu hin dandeenyu. Kanaaf kana keessatti immoo nuti ofii keenyaaf maaliif hubannoo barbaachisa wanti kam keessattuu jechuudha. Ariifataniidhaa fi harruma fiiganiidhaaf lafa yaadan sana sababa hin geenyeef namni immoo ni hojjetas ni dhamahas kan itti namaaf guutummoo rabbiidha. Waaqayyo immoo waan namaaf kaa'e bira nama hin dabarsu sababa ta'eef hin ariifatinaadha. Keessattuu ijoollee dubartootaa ijoollee gwaaddanyoota immoo birrii waliif liqeessu birrii waliif hin liqeessinaa birrii waliif liqeessitanii kaatanii birrii sun gaafa deebi'uuf ka'u maal ta'a keessan isinitti fakkaata maallaqa waliif liqeessitanii kaatanii keessan isinitti fakkaata birrii sun ni baay'ata gaafa galchitan jechuudha. Kun waan eenyuma bira jiru ilaalcha nama hunda bira jirudha jechuudha. Birrii waliif hin liqeessinaa yoo dandeessan keessanuma ergadhaa yoo dhabdan immoo jechuudha maaliif kan bira hojjettan namuma bira hojjettan madaamii keessan saniin birri ji'a kan dhufu naa kenni ammattan barbaada wayi maatii kun rakkate jettanii gaafattanii isheen raffachuus ni wayya jechuudha. Nama biraatirraa liqeeffachuurra jechuudha. Isumayyuu immoo hamma sanas immoo waan nama geessisu jira jedhee hin yaadu amma sana osoo hin gahiinitti jechuudha. Wanta kamiyyuu jechuudha waaqayyo kan itti namaa guutu jechuudha. Kana keessatti bakka kanatti hin dogongorinaadha dogongora hin uuminaadha. Taragaaggaati waan kamiyyuu dura hubadhaadha. Namni haasa'eedhaaf jecha dhageessaniif wanti sun parsantii dhibbatti dhugaa ta'uu dhiisuusaa hubadhaa isiniin jechuu barbaada. Kanaaf egaa wanti nani har'a isiniin jechuu dhufe kanuma maaliif qaatatu tureera wanti kun ji'a sadii dura dubbachuuf ka'e nan dagadhe achumaan immoo jechuudha. Har'a garuu nan naallaalaa kallattii kamiiliyyuu jechuudha waa'ee birrii kanatti bakka kana sirriitti ijoolleen hir'icanii kan bu'aa jirantu jira jechuudha. Bakka kanatti immoo haala kanaan illee ijoolleen gizee itti shawwadamnutu jira yookaas itti shawwadamanitu jira waan jedhuun sin hubachiisuu dhufe maaliif wanti ofirraa hubatan tokko nama biraa nama lama nama sadii namoota ilaalcha akkasii qabaniif yoo darbee namni tokko irraa waan akkasii sanarraa of deebise anaaf waan guddaadha waan ta'eef jechuudha. Egaa obboloota koo inni isiniin jechuu dhufe kanuma jabaadha waaqayyo waan hunda keessattiyyuu mara keenyaaf iyyuu rabbi lubboonaa nu haa kennu nama karaa isaa yaadatu nu haa taasisu karaa seexanaa rabbiin nu fuulduraa haa dhosku maaliif dachee kanaa ni ariina malee hin qabamu wanti kamiyyuu jechuudha.
borurraa dabarree iftaan dhiisne dabarree osoo hin beekne wal jibbinaa xiqqaa guddaa keenyan jibba uumna jechuudha. Garuu lafti nuti jirru lafa darabaati inni dhugaa mana waaqayyooti waan ta'eef sanaaf gala gudunfachuu sanaaf xaarrachuun gaariidha mana boruutiif jechuudha. Kanarraa kun kan sobaati sababa ta'eef jechuudha. Yoo jiraatan umurii waggaa 50-60 sanayyuu nama iddilanyaa yookaas nama carra qabeessa bakka sana ga'a waan ta'eef yeroo kanammoo yeroo dhalaa lafaa ol dhufan kichuun deddeebi'aa jirudha waan ta'eef kana keessatti immoo waan namaas rabbi namatti nu urgeessini maaliif kan ofiitiin waaqayyo eebbisee namaa haa nyaachisu. Kanaafuu mara keenyaafuu waaqayyoon laphee nuuf haa kennu, laphee qulqulluu nuuf haa kennu. Isinin jechuu jaaladha. Yaada keessa yoo qabaattan namoonni jechoota nama dubbadhe kanaan wal qabate yaada qabdan ta'e naa barreessaa koomentii jalatti yaada keessan irraa namni biraas ni hubata anillee irraa barachuu danda'a. Bakki itti dogongora yoo jiraate immoo dogongorri kee kana jedhaati. Dogongora koollee lafa naaf kaa irraa barachuu waanuma jiru waan ta'eef egaa hanga viidiyoo biraa walitti deebinutti turtii gaariin isinin jedha nagaan naaf tura.